السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isinis warri yormaadhaan daawwachaa jirtan bakka biraa jirtan hundi keessan akkam nagaa isiniin jecha guyyaa har'a magaalaa madda walaabuutti argama akkasuma yookiin aanaa madda walaabuu keessa jira. Madda walaabuu lafa seenaati, lafa madda Oromooti, argama Oromooti, lafa sirna gadaa itti tuman baallii wal harkaa itti fuudhan, lafa jeegnota ilmaan Oromoo guyyaa har'aa ittiin dhaadachuudha. Lafa jeneraal Waaqoo guutuu fa'aa, Alii Cirrii fa'aa, lafee gootota hedduutu lafa tana keessa jira. Guyyaa har'aa lafa sana irra dhaabannee isin ilaalaa jira. Kanaafuu seenaa keenya baruun, seenaa keenya irraa waan keenya irraa dubbachuun abbama ilaallatti, abbama tiksata, abbama irraa dubbachuu qabudha. So seenaa guddaa lafa hagana ga'uutu seenaa guddaa kanatti hadha argamee asitti kantiibaa magaalaa madda walaabuu waliin jirra. Waan tokko waa'ee madda walaabuu irraa waan takka kan nuuf ibsanii asumaan saawwannoo carraa isaanii dabarsaa jedha. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي عبد الكريم جدا كانتوا مقالة مداتي مقالة تينا هذا هندو فبت جنا وجا صدفة شيء ملكو سيرتك أم سيرو مارجته هذا وملي مقالة درا إدون كوني إدو هندورا أورومو هنداتي هندورا أورومو هندات هاتي إدو سرني جدا بالي ولر كافور يشود odaan kun odaawwan jiran keessaa odaa murtii jedhama. Murtii jala taraa seera bakka biraatti odaa roobatitti lallabame asii muramaa jechuudha. Asitti tumamaa asii murtii fudhatee ka'a. Murtiiwwan asitti tumaman tun odaawwan shanan Oromoo hundatti ergamaa jechuudha. Kanaaf maddi walaabuu isiin jedhamu isiin handhuura Oromoo keessaa hangafa taate kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon gaafa lafti isii diinni garaa lamaan inni kaabaa Kiristaan Kingdom fi Islaam Kingdom warri ta'an kun gara bahaatti itti duulee kun gara kaabarraa itti duulu jaarraa 16ffaa keessa asitti wal gaheetiin humnoota lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Maaliif aadaan bula yeroo sanitti Oromoon amantii garaagaraa hordofaan turre jalqabarra ta'e jechuudha. Kanaaf guyyuma keessaa itti dhufe malee aadaa amantii mataa ofii qabaa yeroo sanitti karaa lamaan diinota karaa lamaan ofirraa dhufe lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Asitti waggootan baay'ee wal waamee walirra taa'ee wal gaafatee lafa isaa ka diin irraa fudhate diinni kan irraa fudhate afaan meeshaa waraanaa humnoota ammayyaa meeshaa waraanaa hidhatanii irraa fudhatame biyya Awurooppaatti irraa humna deeggarameen jechuudha. Kanaafuu asiin ta'ee karaa lama bahe jechuudha. Gara barii asiin bahee gaafas wanni meeshaan isaan itti fayyadaman tokko akka lolaatti wanta fardaa fi bonjaadha. Eeboo ka jennuun kana asiin bahee inni karaa barii kana bahe asiin afran qalloo kanaan qaxxaamuree hanga wallootti deemee jechuudha. Inni garana bahe gannaalee malkaa aannatiin ce'ee boorana sikkoo maddoo kee bahee kuntumaa daarimuu kee bahee maccaa tuulama kee bahee walloo walitti dhufee jechuudha. Daangaa Oromiyaan har'a qabdu kana gaafas asirraa ka'anii ijaaranii jechuudha. Kanaaf lafti Oromoo lafa gootatii dachee gootonni hedduu irraa argana. Goota gaafa waaman tokko malama waaman warruma ajajaa waraanaa waaman. Kan xiyyaara buusee jira, kan hoogganee jira, akka Jeneraal Waaqoo guutuu, akka Korneel Adam Jiloo, akka Korneel Aliyyee Cirrii, akka Korneel Dubroo Waaqoo, akka Korneel Suufii Waaqoo, akka Korneel Bonjor Gadaa Qaalluu, Korneelota jechuudha, akka Hangaasuu Waaqoo lakkaa'ameen dhumu jechuudha. Gaafa madda walaabuudhuun waa lama tokko warra Oromoo jedhee wareegame gubbaa deemnaa jechuudha dachee kana. Gaafa isaan deemnan karaa nu deemnu kun dhiiga wareegamtoota lafee wareegamtoota kan guutamte jechuudha. Gama biraatiin seenaa Oromoo injifannoo Oromoon asirraa ka'ee goonfanne fuula gammachuutiin laallaa jechuudha. Gaafa madda walaabuudhuun waa lamii kana sammuu keenya keessa naannessinee laallaa jechuudha. Kanaaf hangi isiin duubatti argeeffatillee kan jiru qabsoorra waan turteef karaa saniin nu hubatamuu danda'u qaba. Kanaaf amma xiyyeeffannaa argachaa jira mootummaan aanaa godhee jira. Wagguma taree magaalaa ta'a wagguma lama haga magaalaa taanee ammatti yeroo ammaa kana aanaa madda walaabuu teessumni isii magaalaan guddittii isii madda jechuudha. Asirraa ka'eetiin waajirri kan isaan ijaarame kana galmoonni kan suphamaa jiru kana bifa ammayyaa ta'ee fi bifa miidhagaa ta'e wantoonni garaagaraa ni godhamu jennee eeynaa jirra. Gaafilee bu'uuraa misoomaa uummanni asirraa qabullee mootummaan obsaan eeggachuu jira nu deebisee ni kenna kanuma galatooma.